Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaaf kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti waaqayyoon haa galatamu. Nagaa kootti aansuudhaan har'ammoo viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee isinii dhufeera. Ani xumura viidiyoo kootiitti na wajjin duraan affeerraa kooti. Warreen chaanaalii koof haaraa taatan seenaa chaanaalii kee sabskiraayib godhaa. Maatii nuuf ta'a. Akkasumas immoo warreen haaraa taatan komentii jalatti nu barreessaa. Dhufnee maatii isinii ta'uu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe goggoginsa rifeensa keenyaa yookaan immoo otoo gara mataa dhiqachuu kan rifeensa keenya miiccachuu hin deemin dura wantoota gochuu qabnu rifeensa keenya akka hin caccabne akka hin bubuqqaane wantoota gochuu qabnu keessaa muraasa isaa qabadhee isinii dhufee jira. Innis haala salphaadhaan kichinii keenya keessatti yookaan maxxaa keessatti wanta argachuu dandeenyudha. Hundumti keessan akka fayyadamtan akka irraa bu'aa argattan abdiin qaba. Jalqaba irratti kan nu barbaachisu akka argitan zayituun yookaan oilii fi oiliidha. Akkasumas immoo lammaffaa kan nu barbaachisu damma nu barbaachisa. Sadaffaa irratti kan nu barbaachisu akkuma argitan gammaash liimooniidha yookaan immoo loomii qixxee nu barbaachisa jechuudha. Akkasuma safartuu kan siinii yookaan wanta isinitti mataa keessanii gahu itti godhachuu dandeessu isinii. Akkasumas saahina biraatti nu barbaachisa. Isa kana fuunee hanga isinii gahu ani fakkeenyaaf kuni qixxeen ishii nagaa mataan koo baay'ee haphii waan ta'eef kuna qixxee fudhadheera seetti argamu hin beekne saayinaa nu soofatti naqadha qulqulluu saayinaa irratti. Argitan damma immoo ifama damma mankaa tokko mankaa guddaa ispoonii guddaadha kan shorbaa jechuudha. Akka jirtu jedhee yaada. Kun damma akka argaa jirtan liimuu asitti cuunfina jechuudha. Kana hundasaa waliin keenya jechuudha. Akka wal nyaatu ni goona. Asitti dammi mataanii harrisaa jedhanii kan olii somneen dhagaa garuu mataan harrisu garuu dhibbaan dhibbatti duwwaa isaa yoo dibattan damma duwwaa yoo dibattanii mataan keessan harra'uu danda'a. Garuu hunda kana wajjin miksitootanii yoo dibattanii mataan keessan hin harra'u jechuudha. Kana mataa keessan ni dibattu jechuudha. Mataa keessan ni dibattu. Dibadhee isin agarsiisu. Dibadhee isin agarsiisa. Meeshaa akkanatti ni naqattu. Warri qabdan. Qophaa'eera jechuudha.
haala kanaan dibattanii erga dibattaniin booddee sa'aatii tokko booddee ofirraa ni dhiqxu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa galanni keessan guddaadha. Waa'een isin jaalladha, waa'een isin kabaja. Akkasuma irra deebuudhaan chaanaalii keenya subscribe godhaa. Nu gargaara. Shoosni tolee share like gochuun hin dagatinaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Waa'een isin jaalladha, waa'een isin kabaja. Nagaan haa ta'aa. Bye bye.